ilma namaatee kan hin rakkanne hin jiru gizee rakkoo isin hin jiru waan takka dhuunfaa keessanitti isinitti dhufee waan san baachuudhaaf dirqama تو أمل المكي مشيون أكمل يسي أبدأ ترتي مكي أما تيك توك سي دراكم مشي ماكين تيك تاكين جلابو مكي يني فكر ماري يني فكر مشي يوم من يوم كم كبجو ماري يني فكر ماري يوم رفيق فكر جانين أمزاجي دي مان انت لفود نكاغو دت أمة أوروموتين جت نوتيس كمان قرصنا كنيتي قرصة بريد ماكين تيك تاكين جلابو ilma namaatee kan hin rakkanne hin jiru gizee rakkoo isin hin jiru waan takka kootine du busy waan ta'eef sanif badee miidiyara namoonni hedduun waan TikTokin jalaa gubateef maakiin TikTokin jalaa gubatullee nama TikTokif jee baduu miti maal taateeti jaalala qabeetu badee no jaalalti na qabdeeti miti jaalalti na qabullee kan na rabbiti jaalalti na qabdeef immoo qabsoorraa jaalala qabsoorraa na hambisu yoomillee nan qabu suni maaliif nama rakkoo ummata kiyyaa dubbachuudhaan ifduba kan na deebisu hin jiru wanni takka illee hin jiru jiraachuufis hin ta'u busy waan hin ta'eef dhugaa dubbachuudhaaf bikka isin yaaddan san hin jiru xiqqishoo jechuun rakkoo namni ilma namaatee kan hin rakkanne hin jiru gizee rakkoo isin hin jiru waan takka dhuunfaa keessanitti isinitti dhufee waan san baachuudhaaf dirqama miidiyaa irraa fagaachuu qabdanii sanuma fi malee TikTokin najala gubateef miti hin beeytanii TikTokin takka miti lama miti hedduu najala gubatee beeka sanuma fu an TikTokin najala gubatutti huma hin arre natti hin dhagaamne maaliif gubatus TikToki biraa banadhee jira hin guddadha akkuma arkitan kana karaan kiyya ani kaayyoon qaba kaayyoo manaatti bee takkin kaayyoon irra jiru jira waan hin godhu barbaadu jira Oromoofis ta'e Oromiyaafis ta'e jechuudha sanifu namni ogudura manabe kaayyoo yoo qabaate namni guddatu hin kufaa hin ka'a rakkoon bika kufanii taafusani malee bika kufan raakawun hedduu jabeenya akka hayyoonni guddaan jaanitti namni bika kufeetti yoo hafee rakkoo guddaa keessa seena malee bika kufeerraa ol keenin jira jechuun oh Marcos thank you so much brother bika kufan san raaka'ani nin jira jechuun jabeenya malee wanni dhaamiti sanifu hinjira hin kufne hinjira Oromoo ninjira shugutiin keessa hinjirti nijira waan yaadina kana wada miidiyaa irratti deebi'eet hinjira akkuma duraanitti Facebookaanis TikTokinis na harkachuu dandeessanii arraa eegalee live illee hin dhufaa haala biyyatti illee ni dubbanna akkuma duraanii sanitti jechuu sanumaafu uummata Oromoo baga gammaddanii dhugaa hanqana na jaalattan jee yaanni namoonni hedduun shugutii maa ustee maaliif dubbachuu diddee jechuudhaan namoonni hedduun na komataa jirtan oh my goodness anqa Kadir martutti jechuun kuni namni tokko gizee namaan lole namni irra xiqqaan nama lola isa namaatii fi komentootaraa fi duwitii namni namarratti hojjetu kana akka badiinsatti ilaala namni waan naman ani akkas yaada waan na jaalattaniif natti fakkaata kan jechuun akkas jettaniif jechuun na barbaaddanii maal taatee baddee jirtaa sirriin jirtu manaan jettan thank you so much guys gara akkasii miti akki akka biraati haa ta'u malee deebi'eetiin jira by the way Kadir martuu hedduu natti tola asumaanu viidiyoolee hojjedheen jira waa'ee Kadir martuu irratti TikTokii kuma dhibba lama qabu san irratti hojjedheetiin jira yaa galatoomi jeetiin jiraani ammallee asirratti hedduun si galateeffadha Kadir martuu namni tokko silmaa'u badii balleessee hin jiru wanni godhee hin jiru garuu ati gorsee ati na gorsitee badii akka balleessee osoo hin ta'in akka lafaa ka'uudha ka'ii raftee jirtaadha if duuba deebitee akka bikkan duraan si eegarratti nama cimtuu turtee micoo cimtuu turtee jettee cimee kana caala cimee fiinxaaniin bahadha waan eegalee hin dhaabu kaayyoon kiyya Oromoon tokko ta'uu fi Oromiyaan bilisoomuu arkuudha sanumaafu sabboonummaa keessa kiyyaa hin banneen hin jira jaalalti Oromummaatis ni jirti akkasumatti naaf fudhadhaa isin jaaladha baay'ee na akkasii uummata koo dhugaa hedduun isin kabaja jaalala guddaan isiniif qaba bika guddaan isiniif qaba TikTokii gubateef immoo yaadinaadha namoonni itti waan TikTokiin jalaa gubateef nama ani bar mattanaa jeetumaan dhufu duraanu TikTokiin gubatullee TikTokii jee hin banne maaliif TikTokiin suni
kiyyaami ti barkeessani kan gubeellee nama keenya ta'ullee kan gubeellee duraan nama na jalaa gubeellee Oromoo JR'n ture namni hubachuu dhabuudhaan waa gubuu danda'a akkaataan tiktaakiin kiyya itti gubatee hubannoo dhabuurraayi namni tokko silaa mucoontuun nama Oromooti bikka waatti argamuun qabneetti argamte jaaniiti kan tiktaakiin jalaa gubanii dhugaadha isaanis akka dhugatti fudhachuu danda'ani waan kana irraa dubbachuu barbaadeeti miti namni na jalaa gubee waan beekuu fi yoomiyee thank you so much dhugaadha namni Oromoodhaaf akka Oromootti dubbatu tokko bikka silaa gandummaattis ta'e qeequmsa adda addatti argamuu hin qabu ani immoo gizee hedduu maqaan kiyya hedduu oowwa ibidda qabatu jiru irratti dhaqee buhee waan quba hin qabne sanumaafuu ani tokkummaan jaaladha ani gandummaa hin beeku kaleessas arras ani Oromoodha hubannoo dhabuurraa tiktaakiin kiyya kan gubatee na hubachuu dhabuurraa na gaafachuu dhabuurraa akka laallamutti yoo laallame immoo akka badittis fudhatamuu danda'a ani hin beeku garuu tiktaakiin kiyya nama keenyaan na jalaa gubatutti illee gaddullee garuu akka tokkotti gizee laalu hin gaddu maaliif humaatii miti tiktaakii hedduu Oromoo miti nafxanyaanu tiktaakii na jalaa gubaa waan turteef humaatii miti silaa tiktaakii ilaarraa miiliyoona tokko seenee miiliyoona tokko yoon seenellee gammachuun keessanii malee kiyyaa miti sababni manni kun mana keessanii mana Oromooti kan sagaleetti ta'u silaa gubuu baattan natti tola gaaffii gaafachuu qabdanii namni tokko nama kabaju tokko qaba ni qabdanii nama kabaju tokkoon bikka argamuu qabnetti nama Oromooti maakiin Oromoodha maakiin kaleessas ani Oromoodha jettee dubbatu turte ganda tokkoof dubbataan turre saniifuu bikka hubannoo dhabutti baay'izawee yoon dubbii kana babal'isee himuu waan hin barbaanneefi sanumaafuu haa ta'u tiktaakiin gubatus tiktaakii biraatu banama humaatii miti humaa jechuun miti khayrumaa fi namni tokko miira keessa seenee waa dubbachuu danda'a angizee hedduu miira keessa seenee ummata kiyyaa waa jechuun jaaladhu nam ummata kiyyaan miti nama dhuunfaanu nama namatti bu'u miti ni beeytanii tiktaakii kanarratti hanqa yeroo dheeraa waliin turre badii kiyya malee badii fudhadhee dhiifamaa akkan gaafachuu tures ni beeytanii gizee hedduu namni na komataa nama waliinis waan hunjette naan jaane osoo waa hin jahin akka harkitanitti manguddoon na qabdee ni deemti badii kiyya malee dhiifama bakka dhiifama si balleessa jechee jeeti jee gizee fudhadhu harkitanii jirtanii maaliifi ana biratti dhiifama namaaf godhuun guddina malee xiqqeenyaa miti waan yaaduu fi gizee hedduu dubbii hin jaaladhu gizee hedduu nama arrabsuus hin fedhu bika arrabaatti dhaquun barbaadu kara gabaabaan dubbii gabaabsee yoon namni tokko gizee wallalee dafee gaggabaabsuun jaaladha sanumaafuu miidiyaa kanarratti namni tokko yoo wallaltan namni tokko nama tokko wallallee taanaan namni tokko dhiifama yoo isiniin jee dhiifama fudhadhaadha dhiifamni guddina namni tokko dhiifama nama gaafatee taanaan namni sun nama guddaadha sanumaafuu namni tiktaa kanarratti wallalaa jirtanis obboleeyyan isin obboleeyyanii waliin loliinaadha saan kun saa wallalloo osoo hin ta'in saa takka taanee tokkummaa fi jaalalaan ibdura deemuu qabnu saa Oromiyaan rakkoo keessa jirtu dhugaa dubbachuudhaaf waa'ee Oromiyaatis waa'ee Oromootis gizee hunda inni hordofa dhiyeenya kana waan biizii ta'eef dhugaa dubbachuudhaaf waan biizii ta'eef waa'ee faannoo waa hedduurraa dubbachuu itti hin jirre hedduu waan hin biizii ta'eef sanumaafuu saan kun saa nuti tokko taanee jaalalaaf kabajaan hubannoo dhabuurraayis wallaluu dandeenya namni tokko akka nama guddatti silaa yaanni biriidaadha namni tokko bakka miidiyaa kanarratti amma fakkeenyaaf sooshaal miidiyaa nafxanyaa yoo ilaaltan ummatuma nuti amma isaan jechuun ummatuma nuti tuffannu kana yoo ilaalle hara isaaniitiin akkanatti ba'anii waliin arrabsan yoo dhugaa dubbanne jechuun yoo nu arrabsa malee waliin arrabsanii yoo rakkoon jiraatellee ba'uust bakkul guruppaa asira nama nagaggaroo jira gaallaa isa maanaal jira gaallaa isa qabbanaal jira tuuffii nuuf qaban jechuun nuti garuu asirratti ba'anii ganamaaf galgala fakkeenyaaf ani fooloorii guddaa qabadhee atis fooloorii guddaa qabattee gabbaanee yoo wal arrabsine namni fooloo nu godhu sanis jeeqaa jirra gizeen kana jiru namoota nama faana wallalanii fi nama hundaa fi nama tokkoof nama lamaa fi miti namni tokko fooloo kan nu godhuuf waan irraa barachuuf nu jaalatee
waan follow nu godhuuf tokko beekuu qabna nama follow nu godheessanis nama nu laalu sanis akka qushashatti tuffatu hin qabnu jeeti yaada namni tokko waan taga dhiisaa yoo isin jee sabaaf jaadhiisa rabbiif jaadhiisa simply namni tokko na sodaattee yoo isin jee na sodaatteeti yoo isin jeelee sodaadhaan baay'isawee nama oromoo tokko garuu nafxanyaa yoo ta'e mukan itti cabsa abbaa fedhee hin sodaadhaan nama oromoo goro inshallah ittiin buu osoo na arabsannatu mudhaan fiigan si sodaadde jeen jala fiiga sababni isaa ani oromoo si sodaadde jeenis anaaf inni oromoo obboleessa kiyya dhiiga kiyya karta koolirraa hin deemu garuu nafxanyaa yoo ta'e garuu badingaay no anaatuun basacheelas wada ቤት መመለሰው ግን oromoo yoo ta'e nama oromoo tokko faana takka lama jechuun ni ulfaata bakka nam tokko jalaa usuunu kabajaa bar nam tokko osoo si arrabsu yoo deebisaa hin kaniinii fi kabajaa dhugaa dubbachuudhaaf namni keenya akkamitti hubata nama si arrabsuuf nam tokko amma yoo ana arrabse ganam anna arkitanii jirtan miidiyaa kana gubbaa guyyaa takka wallahi wabillahi ummanni kuni yoo ragaa na baata rabbi jecha jechuudha kana jechuun hin barbaadiif dhaaduu barbaadee osoo hin jaaladhuuf dhaadullee garuu guyyaa takka miidiyaa kana irratti ajandaa fidee hin beeku guyyaa takka ajandaa maakiraa ka'ee hin beeku jechuudha gaafa maaliif ajandaan gaafa maqaa kiyyaan kee dafee fiigee qaqqabbaneessan dhiifama naa isin balleesse jaan sababni isaanii hin fedhu ajandaa maqaa kiyyaan ka'u oowwisu qabbaneessu malee oowwisu hin jaaladhaan takka amata meeqa miidiyaa kana gubbaarra eegan ture guyyaa takka illee ajandaa maqaa kiyyarraan kee hin beeku maaliif namni tokko kana arrabsu dhiifamaa jaan deeme anaa si balleessee bakka dhiifamaa sodaadhen jaan maaliif ummata jeequu hin barbaadu ummataaf ajandaa baasuu hin barbaadu saniif nama isin arrabsu tokko ganama galgala yoo isin arrabse inni kabajaa isaa ifirraa buusaa jira waan ta'eef isin warri arrabsamtan immoo jalaa usaa kanama arrabsuunis garuu faayidaa hin qabu dhiisuu qabne waan kana jechuun maaliif obboleeyyanii namni obboleeyyan ta'e boru walitti araaramuun osoo jiru jecha hamaa waliin jennee garaa keessa sammuu keessatti waan biraa walitti uumurra kabajaan jaalalaan wal jalaa osoo maaliif namni miidiyaa irratti nu tuffata namni hundinuu jechuun namni gizee namni hordoftoota gizee arkanne jechuun namni gizee nu laalee nama saniifis kabajaa qabaachuu qabna jee waan yaaduufi namni nu jala jiru maal nurraa barata namni tokko tiktaakii gizee banatu maaliin barsiisaa waan jaamurraa yaaduu qabna miidiyaan kana nama kanin reedutti fayyadamu sagalee ummataati fi kan itti beekameen sagalee ummataani ummata kiyyaaf rakkoon bika fedhetti jiraatu sagalee ummataaf ta'uu niin beekame waan mataa kiyyaa tokko niin qabajeeti yaada atiyoo isinoo maal qabdan kana caalammoo waa hedduu hojjedha jee ibduraaf kaayyoo qaba amma biyya baqaa keessa jiraadhullee biyya baqaatii bee waan saba kiyyaan malu waan anis itti gammadu sabni kiyyas itti gammadu nin hojjedha kana caala jechuun barnoota gahaas baradhee jechuu isin galee maaliifi sila waan takka barsiisne gorsas ta'u gorsa adda kan nuuni jira waan adda bar miidiyaa kanarratti waa hedduu hojjechuu dandeenya baay'isawee waa hedduu geemii qofa osoo hin ta'in waa hedduu hojjechuu dandeenya miidiyaa kana gubbatti follow fi namoota nuti hordofan kun akka waan nurraa baratan godhuu qabna narraa waa barachuu qaban narraa safuu sirraa waa'ee oromoo abbaan fedhe waa oromoo